رب الدبر فتاجرا رب الله يسعديس إلى يوم القيامة كيساتو تنينامتي مرم هذا إبليس مال لين يسيد وجهنم ينسينا نتفكر بالغي بر مروري إرسيتي أكوان بالدين أتجرو بكثير يروفيد قدوت يا لالتا جزء شوان سكدم تسورة في متصل راها صوتا جزء بدي سكاية بدي سرّا بلبلتة ولا الرابلة سنجلا في جاجرة رابني يوسف نجى فتاه هنجرو أكمل سنجى فن أي بدي جاري نما قبضن أكمل سنجى فتوت كأن سلا أجندان سوشيال ميديا كيساتو مو أجندان تيك توك يدو تيك توكيني قدالة تكيسة تكالة تكيسة وانتما أشيرت هم كباني بدأتوا وانتي كباجة جدامو تنابوته كلاب سيسيو جرات هما إني تيك توك يدايتو إرجع تيك توكين وفي كباني اللي قدا والكباجود أبي تيكا والكباجود أبي بيكا والكباجود أبي كباني بدأتوا كنا فرق الرادو بدو واي هذا فاتي شيء تيجا أسرت هذا فاتي كيسان تيك توك رت هذا فاتي كيسان يران بدأتوا لما نساني تويو بلّه ساق أبانج ياد ركنا وتقول تجودا هاتي فات اللي أصل اللي شيء تجلى لتشو بلّه ساق كناف لما نساني تو أكو بريان قوتي تدي وان نتاج وان نت أجامع جودا ياد نت أجامع كإرتي رياكت يقولوا تاج جودا جل كبرتي شيء تجرى غافكه أن أما شيء تجكنا جودا أجسام بيكو سريدا قرآن الله بيكو غرومو نما غافو غورسينو ميديا رتي بانه بتي كنما عرب سوق أمنو جودا ميديا رتي كنما عرب سينو في maybe beekamtii argachuuf yoo ta'e beekamtii argachuuf yoo ta'e nama arrabsuu dandeenya miidiyaa irratti kana alatti qur'aana yoo ta'e gorsuuf yoo ta'e akkam ture keessan deemee bilbila isii barbaadee karaa keessaatiin dawaa itti gochuu karaa keessaatiin gorsuu ni danda'a jechuudha yoo kana karaan didamu ta'e yoo kanaan didamu ta'e nama isiin itti dhiyaattu nama isiin saalfattu nama isiin sodaattu nama isiin kabajju itti ergee karaa saniin gorsuu ni danda'ama jechuudha yoo daawaaf ta'e yoo gorsuuf ta'e jechuudha yoo kana hundaanuu dadhabame immoo gorsa pozitiif ta'e du'aayii godhuufi rabbiin isin haa dhiisu jedhee miidiyaa kanarratti as bahee du'aayii kadhachuufi akka namni sun saalfatee qaana'ee namni kun du'aayii naaf godhaa jira jedhee qalbii isaa sirreeffatee karaa sirriititti itti deebi'utti du'aayii gochuuf inni danda'ama jechuudha. Kana alatti nama miidiyaa irratti gaafa baafte namichi sanii na arrabsii jechuudha bar miidiyaa irratti arrabsitee jechuun kootuu na arrabsii yookaan immoo na arrabsii beekamtii naa kennii jechuudha malee. Qur'aana namatti himuu natti hin fakkaanne hadiisa namatti himuu natti hin fakkaanne ilmii namatti himuu natti hin fakkaanne kuni dhugaa dogoggora jechuudha maqaa nama tokkootiin maqaan sheekota keenya kabajamoo hundi badaa jechuudha kun dogoggora kun sirrachuu danda'u qaba jechuudha namni hundi waan kana jechuudha sheer godhaatanii waliin ga'a ani kanan kan hin deeggaru jechuudha haga barbaadde beeki haga barbaadde sheeka ta'i haga barbaadde qur'aana qara'ii karaa nama gorsuu dandeettu qofaan nama gorsi malee waan hin dandeenye waan hin taane keessa galchitee namallee illikii keessa galchitee maqaa keellee maqaa amantiillee maqaa sheekota biraallee xiqqeessuun hin barbaachisu jechuudha mee haadha geeffannu waan inni jedhe kunoo warahmatullahi wabarakaatuhu ummata oromoo ummata jaalalaa hadaraa sheer diwiit kooppi liinkii gochuudhaan ummata kana biraan naaga'e ummata kana biraan hadaraa kanaa geetu abdiin sirraa qaba maaliif jennaan ummanni kunniin ummata safuu amantii gallakkisa ummata safuu aadaa oromoo gallakkisa ummata safuu namummaa gallakkisa keessaa isaan tokko jechuudha ummanni kunniin dhugaa rabbi dubbatuuf ummanni kunniin yoo rabbi rahmata isaanii godhee tawbanii irraa deebi'an malee haala kan warra saffaa jahannam saffaa walaarra galmeeffaman ta'uu hin oolu jedhee shan ummanni kunniin jechuudha keessattuu tuni namitti morma haadaa ibliisummaalleen isii dura jahannamiin seenaa natti fakkaata
بالغي بر مروري إرسيتي أكوان بدين أتجرب بكثير يرسيد وان دبتو وان جتو يهودك مكا إسلام ما بعد أتجتو أرومون دوري سفو بيك سفو إدر وان جتو بيك وان دبتو بيك أكتي دبتو بيك هردا إما سفون أدا أرومو تبي سفون أمانتي تبي سفون نمما تبي قام سالا بك حياء ربين حياء التقوليهم لا يبي غدي باسني ولت مدسون تكدفت مالكم من كل سدي وروني فكاتنا كثاني باير وركت سفيد اللكس جرو كل سدي ورسول دوار أمة بدأ أمة الألو تبلش أمة كمان الألو نمان الرافضة بدي أكثاني الرا أبادي مجيء ورا صفا جهنم صفا ولا رجل مفهوم تقولون جري شكا يوتوبة الملك إني متى بشري كان بشريان كنيس بشري أخر سنة التنين متى كان بدخل بشري ورا مسوا مسكينة تسيساتو في يادا نمتين أمو إبليسو يسيتو جهنم ينسين فكفا قرآن جهنم يتين كبسيتو ما يدخل تسيسو كوبيلين كشير ديتو أبران ناقها يوخا كاتيلان تار اوكي كايتانو مو هذا فاتت تتر هاتي فات اللي بلسا بودا وجت بلسن هاتي فات وجت شيطيك كون اجرا هانغا فايسيتي نما قرأ نما ديني بيكو نما كان بالبلا جتو كيسن اتي بالبلتات نيني مالي فكنا هنجتني ما كيسان نم غرفني مالف ميديا رت نبافتني ما غرا كيسات نمتو انتني نمالي نم غرسيسيفني وني كوني سين را ايغما جتت نيني غافچو قبدي مالي ولمت قبدي نما هوندا اسن اكنا يتني اكنا يت سري متيچو يو خالي مو اكنا سوشال ميديا فيدم توكوتي چالتي غرس سامبر مدافو bakka akkuma dhaga'initti calliftee bira darbuudha jechuudha. Gaafa isin calliftee bira darbee gaafa isin calliftee bira darbite sooshaal miidiyaa kanarratti ajandaa hin ta'u wanti sun achumatti hafaa jechuudha. Kanaaf isinlee maal goote ajandaan akka babal'atu goote jechuudha. Kanaaf haati faadhee kun sirrii miti kanarraa ni sirroofti eegaa mee waa isin jette immoo haadha. Laaltee gisee shawaan sitte deemtee suuraa kee maxxansitee irraa haasoorta. Gizee biddisi qa'ee biddisirraa belbeltee walirraallee isin jalaa fiigaa jirra. Dhaabannee yoo isin dhageeffataa hin jirru. Akkamiin isin dhageeffanne ibidda caalii nama gubdani. Mee akka uumaan isin dhageeffanne bara akka isin dhageeffannuun hin jiru. Shee Abdusalaam jedha gabbahee intaloo wasakatan, intaloo azaabatan, intaloo qoraan azaabatan, maaliyyoo akkasii yootan. Shee Abduleebel akkasii yootan, maalii yootan. Eessan sigira seenne sirraa dhageeffanne akka sigira seenne sirraa dhageeffannuun hin jirru obboleessa kiyya. Akkamiin hadiisa iyyuu sirraa dhageeffan. Beerri isin zuumii keessa qaraasiftan asirraa nu gubdi isin asirraa nu gubdan. Beerri isin qaraasiftan belbeltuu atammoo shakaraa jechuudha abu shakaraa jechuudha. Sheeseeggaa nurraa dhaabadhaa. Akka barbaanne ta'uu mirga guutuu qabna. Xumuri kiyyaaf keessan ammoo gaafa gad aseena laadii qofa. Gaafa san kan addaan nu baasu laa ilaaha illallah rabbii tokkicha qofa. Maybe ati nasirraa haadha faatee arrabsaa turte ka azaabaa taate ani nasirraa sirbaa ture ka jannata rabbii waan takkaaf jannata naa hiruu danda'a jechuudha. Na'aalatullaa aleekki. Rabbii waan takkaaf jannata naa hiruu danda'a. Eenyu asirratti hudduu raaftee akkana gooti maali yoo taati. Kaayitaadhummaa Asladdiin Mahammadii Asladdiini. Nan jaaladha akka nama tokkootitti jechuudha baay'ee kabajallee kabaja isaaf qaba silaa waan akkasii didiqqoo tanarratti argamuu hin qaba maaliifi waan jedhe inni jedhee jira waan tana silaa ajanda mallee godhee kaasuu hin qabu jechuudha lammaffaa immoo Asladdiin nama keessan deemee dubbisuu danda'uudha nama kana nuti bar miidiyaa kanarratti kan dubbannuu fi keessaayii miti dhugaa miti kanaaf mee isinillee araarama nuu kadhadhaa isinillee du'aayii nuu godhaa du'aayin teessanillee rabbiin biratti nuu qabachuu dandeetti waan kanarraa rabbiin nu deebisuu danda'a jedhee keessan osoo dubbisuu qabu
olbaasun isaa sirrii miti. Isaa fi sheektichi kanaaf otoo hin taane kabajaa sheekota biratti qabnu kabajaa ustaazota keenya biratti qabnu gadi nurraa buusa jechuudha. Tokkoof tokko saalfatanii jedha Oromoon. Tokkoof tokko saalfatanii. Tokko yoo balleesse sababa kam warra gaarii dalagu san ilaalaniitiin irra darbanii jechuudha. Kanaaf ammallee hammeenna badaa ammas illee daangaa darbillee hin jenne inni waaqumatti himatee anillee isaan dhiisu rabbillee isaan dhiisin jedhee garuu gaarii miti jechuudha akkasitti jechuuni. Ani immoo walumaa galatti jeneralaayis gaafa godhu sheektichumarraa qabatee haadha faatiitirraa qabatee asladdiin irraa qabatee ta'i jedhanii ajandaa kana waan uumanii as baannaaf fakkaate. Garuu dhugaa ajandaan akkana kun baay'ee barbaachisaa yoo jenne hin barbaachisu. Ajandaa kana waan uummataniitumaan ta'i jedhanii as baannatti fakkaate kun immoo ajandaan akkanaa hin barbaachisaa gaafa jettee ilaaltu waan baay'ee barbaachisumatti fakkaate. Mee immoo faallaa sheekticha san immoo sheektichi biraa akka ittiin gorsee fi akkaataa itti jedhamee naa laala haa dhageeffannu. Akkana akka itti nama gorsuu danda'an. Baga jiraatte. Har'a kana mee ergaa kiyya kana yoo dandeessan mucayyoo takka biraan naa gaha mucayyoo haadha faateedha jedhanii buleetti teenya qaali. Haadha faatee jedhaniin maqaa orjinaala sidhaan beeku haadha faatee jedhan. Silaa osoo maqaa sidhaa beekee maqaa siitii yaama. Laakiin miidiyaa irratti haadha faatee jechuudhaan namni waan beekuuf jecha saba saniif jecha haadhuma faatee jedhanii dubbadha. Yaa obboleettii teenya qaali. Namni khayrii siif jibbu hin jiru. Namni hamtuu sitti yaadu hin jire jedheetiin hin yaadu. Garuu nuti hundi keenya gara tarkaanfataa jirru gara akhiraati. Guyyaan deemaa jiru kun guutuun isaa gara akhiraatti achi nu dhiyeessaatiin deemaa jira. Duuti anattillee sittillee dhiyaataatiin deemaa jirti. Badiin nuti dalagnu tokko tokko walirratti tuulamaatiin deema. Ana ammoo keessaa shamarran hedduutu jira. Keessaa wanni si dubbadhee fi nauma namatti as aanu irraa kaasan jechuudhaaf yookaan irra jalqaban jechuudhaaf. Gosti kan keellee hamtuu hin turre gosa kan keellee kanuma beeknu nama hin beekneefillee fa'aa galuu fi saayimmannaadha jechuudha geetiin jira. Gosti kan keellee hamtuu hin turre gosuma kabajamtu gosuma beekamtuudha gosa yartuudha miti. Ammas dabalataan qe'een illee qe'ee fokkattuu natti hin fakkaatu akkaan dhaga'utti jechuudha. Agartanii miti saayikoolojii fayyadamee akkaataa itti akkasitti nama gorsite bakka. Miidiyaa irratti illee yoo nama gorsuu barbaadde waan namarraa eeggamne dubbaturra aaranii dubbaturra akkasitti as gabbooftee yoo ka gorsitu taate namni ni saalfata ni qaanaa jechuudha. Maaliif kana naan jedha. Haga tokko waan san fooyyeffachuuf yaalaa jechuudha. Garuu waan hin taane yoo jette waan hin taane sii deebisan illee jechuudha. Kanaaf haala kanaa sirreeffachuu qabna. Nagaa naa ta'a. Share, like, subscribe gochuu hin dagatinaan jedha.